kan nama garramu keessa koomatti ilaaleen baay'ee tokkoon gadde. Baay'een gadde jechuudha koomatti ilaale. Kan namni naa gaddee jirra maaliif koomatti kaleen naanni na rukutu baga rukutte baga goote baga kan jedhu dhugaa baay'ee natti dhagahame. Maaliif seetan otoo sin ta'e maal gootu? Kan mana keessatti miidhamtan tun beeku bar isa achi akkanatti viidiyoo ishii kana ilaaltanii kana barreessitanii maaltu ta'a? Jechuun yeroo tokko bakka yeroo wanti ta'e qilleensi isinitti ka'e haala hundumata isin faccisa jechuudha. Kan inni mana keessatti na qoror kan hin beekaa kokkolfaa sa'urraa kan koomentiin nama godhu jechuudha jechuun kaleessan gadde baay'ee koomante jechuudha. Dubartiidha isin dubartii irratti baga gooteen jedhin kan nama garramu keessaa tokko arree fi dubartii irraa uleen hin fagaatu kan jettu tokko fa'itu jira. እንዴ ራስሽ የታርገሽ ነው እንደዚህ የምትጽፊው? ምን እዛ ውስጥ የለኝም ይሄ እሺ እውነት ለካ ማነች ከሰቱ ማሜ ጅራችሁን ቀቡ ኢጃኮ ከሳ ካምቡኔ ኦፍ ቀባን ጅራ ገሩም ቡአይ አያት ማሊፍ ከኒሲኒፍ ገመዱት በጫላ የሮ ሲምቦቸኒ እነተ ኢላልሞ ከነ ከሌሰን እሺ ዶክሴ ኦፊፍ ዳጋዬ እግዚአብሔርን የሆነ አዱ ወይቱ ኮኬ ኮራ ጅራ ማለ ዮኪን ጋፍማ ዳገሰነን ዱኤ ጅራ ጀቹዳን ዮኪ እርገሲ መናወራ ኮቲን ጅራ ሀሪአሜ ዮኪ ጨጨቤን ጅራ ሰነቦዳ ወሊክና ማለ አበደን ከሌና ዶሲቴ አስፊዳ ዱልሞኬ ስሩማ ፊዲያስ ጉዲሱ ሚቲ ጀቹድ እንዴ ማፊዶ ኦዋቱ ሲንጋሩ ዱበርቶን ኡጋኒ ሲኒን ጀዴ ኦ ሚዶ ኦፍ ቡሳቲ ላላ ማል ራካተኒ ከነ በሬሲቱ ማሲን በርባቺሴ ከነ በሬሱን ኦ ኢራ ሰከምቶ አሻማ ወርዶፍቶታ ኮ ነጋው ዋቀዮ ዶ ጅርታን በካ ጅርታኒቱ ሲኒፋ ባያቹ ኤጋ ሃላ ሁንዱማ ኬሰ ታአኒ ነጋ ፋርሱ ዋንጋሪዳ ነጋቱ ጫላ ነጋ ሀውኒስ ባየሳ ኤጋ ሀራ አኩማ አርጋ ጅርታኒ ዋን ታረኒስ ባየን እንጅሩ ገሩ ዋኑማ አርጋ ጅርታኒ ራቲ ዱባቹን ኡፌ sa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko jireenya biyya lafaa murtoo ulfaata nama fudhachiifti haala guddaa keessa nama dabarsiti jechuudha. Iddoo isin yaannetti nama yaachifti jechuudha. Iddoo ofii yaachifnetti isin yaachifti jechuudha. Kanaaf kaleessa akkuma argitan viidiyoo irratti egaa jireenya mi akkumatti jiraattatti jiraattu mana kee keessan keessa reebamaatuma arrabsamaatuma sinitti miidhamaatuma sinitti hir'ataatuma dubartiin jechuudha. Yeroo mana ishii sirreessitee jiraattu kan gadi qabdee jiraattu akkasittidha malee otoo haalli hundumtu mijanne akkasumatti kaane baay'ee ulfaataadha. Waggaa tokkoon turu gaa'ela keessa jechuudha. Biyya Itoophiyaa kana keessatti immoo gaa'elli baay'een ulfaata. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade kaleessa akkuma argitanii dhugaa dubbachuu fi obbolaan dhufanii turanii adaraa kee bakka guddisii jedhanii gara laafumni na keessa tureeshu sanaasitti garuu ammallee amma saatti humnaan natti deemu waan dhufeefan bakka wanti ta'e natti dhagahame jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf akkuma dubartiitti akkuma keessanitti jechuudha. Maaliif keessattu badhee na jibbisiise maaliif si jibbisiise yoo jettani haati meen dhufti ijoollee waggaa 3 kana yookiin waggaa 2 kana kan isin garramu keessa yookiin mee jireenya iyyuu jiraachuu danda'a wajjin ilmoo kanas fudhatee walitti sassaabamanii ani maalinni gaarummaan koo gidduu kanatti kana gaafiin immoo ulee maaltu fida gidduu kanatti nan kasasa jennaan guyyaa kalee ganamumaan qabee obboleessi iddoo kanaan na rakkise jechuudha. Dhugaan isiniin jedha daaddee deemaa hooli dhiisii jedhe ergan barreessee birrii 4,000 fi 200 baasee barreessisiisee jechuudha. Kanaaf erga waan hundumaa xumure dhufee daaddeen na jala deeme obboleessi deemnanan immoo bakka mee ishii jedhee dhiise jechuudha. Yabaasaa
aaran natti uumame jechuudha. Akkuma argaa jirtanii wanti nama kana keessaa natti hir'ate jireenya kanatu natti hir'ate jedhu hin jiru. Mucaan intalatti dhalatte kuni dhuftee na biraan guddatinidha malee waan biraan miti bakka. Kan isin garramu keessaa yeroo hundumaa nan dubbadhaati dubartii sana faana dhimma walii qabu. Ganaan itti deemaa sinitti meera ganaan itti deema jedhee yaada. Dubartii sana faana dhimma qabu. Kan baay'ee keessi koo na gubate keessi kootti gubachaa jiruu fi waan hundumatti akkan garaa jabaadhu waan hundumatti bakka waan boru waa'ee hin baafne har'uma firfiru yoo firfire kan garaa na jabeesse dubartii sana faana walitti taasa'aa jiru sinii jedha. Bakka namni tokko erga dubartii tokko dhiisee deebi'ee maaliif deebi'ee taasa'a? Kana jechuun bar namoota baay'ee argaa jirtu nama faana walitti deebi'a jechuudha namni baay'een namoonni akkasii. Ani maaliin ni gidduu kanatti eenyuun koo? Keessatti baay'eetti kan na gubeessa dhugaa dubbachuu fi isaadha jechuudha. Nama kalee wal dhiisanii walirraa hadda ba'anii waggaa 8 lakkaan tokko akkamitti itti deebi'ee du'aasa'a namni wajjin. Maal jechuudha hiikansa amma jireenya mataasaa danda'e qaba waan ta'eef maaliif irraa ka'ee taasa'a wajjin. Ana gaafii kan natti ta'e isa kanaadha. Nammarree jireenyi koo daandirra jira. Maa gochuu hin danda'u garuu. Miidiyaa fuulduratti ana abadan hin boo'u kana booda. Ani abadan yoon boo'e. Kakadhu garuu yoon boo'e ani. Ammallee jireenyi koo qilleensarra akka jiru natti fakkaata. Maaliif dubartiin tokko waccifti jedhaa of hubadhaame isinis. Otoon beekuu dhaabbii ishii iddoo ishii idda mucaanatti gattee deemtee waa'ee ishii naannoo ishii jedhame. Inni kunis rakkoon qabu garaa jabaattanii guddiftu daa'ima kana. Garuu mucaan kun isa bira jirti. Haadha faana walitti dhufeenya qabu wal dubbisu. Nagaa haala naannoo waan jiru hundumaa jechuudha. Ani garuu gidduutti waan ani hin beekneen qormaata guddaa keessa jira jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko natti dhaga'ama waan akkana dabarsuuf barbaadu ani garuu natti dhaga'ama jechuudha. Ija koo keessa akka hin buune of qabaan jira garuu bu'aa eeyyaatu. Maaliif kan isiniif gammaduutu caala yeroo isin boochani. Kan nama garramu keessa koomatti ilaalee baay'ee tokkoon gadde. Baay'een gadde jechuudha koomatti ilaalee. Kan namni naa gaddee jedhurra maaliif koomanti kaleen naanni na rukutu baga rukutte baga goote baga kan jedhu dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif seetan otoo isin ta'e maal gootu? Kan mana keessatti miidhamtan tun beeku bar isa achi akkanatti viidiyoo ishii kana ilaaltanii kana barreessitanii maaltu ta'a? Jechuun yeroo tokko bakka yeroo wanti ta'e qilleensi isinitti ka'e haala hundumatti isin faccisa jechuudha. Kan inni mana keessatti na qoror kan hin beekaa kokkolfaa sa'urraa kan koomentiin nama godhu jechuudha jechuun. Kaleessan gadde baay'ee koomante jechuudha. Dubartiidha isin dubartii irratti baga goote hin jedhin. Kan nama garramu keessaa tokko harree fi dubartii irraa uleen hin fagaatu kan jettu tokko fa'itu jira. Indi raasi ishii yeeta argeesh nu እንደዚህ የምትጽፊው ምን እዛ ውስጥ የለኝም ይሄ እሺ እውነት ለካ ወነች keessatti tumamee jiraachuun qabu waan badee tokko karaa koo dhufne meski murteessa kaleessa tasa daffaramtanii haa ta'u tasa rakkattanii haa ta'u jireenyi singalchaa haa ta'u amalli singalchaa haa ta'uuti otoo ilmoon tokko siin tumamee har'a gaa'ela godhattanii dhoksitanii dhufee anamma kun dhufe isaatti akkuma isaa kana jechuudha. Too fidee amma mucaan kan kooti jedhee akkamitti na simata ijji kootu hin jiru yoo naanuu as hin jiru. Ma please maali afurratti taatanii akkaan namarratti murteessu baay'ee tokkoon gadde. Isa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gadde. Inti ani koo as hin jiru lubbuun kootu yoo jiraatedha. Yoo namee
otoo ana ta'ee jechuudha amma dhiira sila ta'ee miti otoo ana ta'ee gosha ezosh baga kaleessa miidhamteeti yookiin tasa waa taateeti siin hin jedhu isa dhugaa dubbachuufi otoo ana ta'ee ilaalmoo kana kaleessan ishi dhoksee ofiif dhagaye እግዚአብሔርን የሆነ አዱ ወይቱ ኮኬ ኮራ ጅራ ማለ yookiin gaafuma dhagaye sanan du'ee jira jechuudhaan yookiin ergasii mana warra kootiin jira hari'amee yookiin caccabeen jira sana booda waliikna malee abadan kalee na dhossite as fidadhu ilmoo kee surumaa fidee as guddisuu miti jechuudha. Indi maaf iddoo dhoowwattu sin garuu dubartoonni dhugaan isin hin jedhe middoo of buusaati ilaalaa maalirraa kaatanii kana barreessitu maasin barbaachise kana barreessuun dhiira sakamtu kalee tasa dafaramtee deessee tasa rakkattee deessee eerumtee si ta'uu dideet deessee sakaleessaa fidadharra jedhee simata dhoksitee dhattee sakamtu naati yookiin tasa dhaga'e gosh baga gooteeyyuu kaleessaa na dhoksitee dhuftee jedhee kan simatu kamtu jira ani maafan simadhee hudhaa gadi anee hudhaa gadi jechuun dhiira sanaa gadi aniinyudha. Innis mee yeroo isaatti too meeqa jala ganagganuu ilmoo godhate isaana dhokse har'ammoo ergan baree maaliif jechuun mirgaan qabaani mana kana keessatti parsantii 50 malee inni mataarra na olee na jiraachisuu miti maaf xiqqeessitu isin isa dhugaa dubbachuu fi baqa komantiin bagareebde kan jedhu caala lamin ina hartanii jechuudha jireenya nani gaarummaa keessa kaleessumaa jiraadhe malee otoo gaarummaa ta'e kalee dhoksite namana maa dhoksite har'as iddoo kalee guddiseettanii yaada gaariin dhugaan otoo sin keessa jiraateen barreessitu namni kana barreesse hin jiru dhugaa dubbachuu indi mee gaafidhum tokko isinuman gaafadha mataa keessaniin isin gaafadha ilmoo kalee qabdan dhoksitanii dhiistanii haadha keessan biratti dhoksitanii gaa'ila keessa galtanii gaa'ila keessa galtanii otuma dhoksitanii jirtanuu namichi kun amma fayyisaan gaa dhokseen jira mucaa wayiiti kaleessa kan taanetti bakka rakkina tokkoon uumame wanti ta'e jechuudha. Otoon dhufee dhagahee dhufee amma naa dhufe gosh giiftii koonaan jedhaam gaafuma sana yookiin kokkeen akuuta yookiin caccabsee gannaari'a naari'aan yoo na warra koon jira sana booda immoo abadan hin jiraadhu dubartii kalee mucaa otoo qabduu na dhoksite jedheeti qaama wal firfirsinee gargar banne. Kan dhiiraa maali firee kun yoo qabaate tasa argate jaalatee galee tasa argate yookiin maal ta'e rakkoon qabu toonatti meetti deeme ani eenyunni gaa'ila keessatti namni lachuu wal qixa maa sammuu xinnoodha yaaddanii of xinneessitu sinuyyuu ani komantii kalee nagarrameen dhugaa waaqa baay'ee tokkon boo'e isaan madaa manaa qaburra isa komantiin na boochise. Mana barreessitanii miti wayyoo carraa warreen kana barreessaniitu naanyu jedhe. Inna waa biraatiif hin boonye surumaa jechuudha dhiifama mucaa boo'een gargar kute baqa wayyoo warra carraa shamarran baay'ee sammuu kanaan barreessanii maaliif tokko jireenya kee gaalee kee ati kabaju balee namni siin kabaju lama iddoo xixiqqaatti maa of gammatta ana iddoo kaatti na gammatte amma anarratti miidhamee yeroo immoo fakkeenya namni sun ganaa miidhayyuu hin jedhu mooni ganaa huleen na dhimma gareebde kana jechuun bar jireenya keenya keerratti wanti tilmaamtu jira wanti karoorsite jira jechuudha negeetiivii xinnina kee dubartii xinnoo wayi ta'u bakka akka xinnootti yoo ta'e isaa ta'u dubartiitii kun jedhamee akka fudhatamutti of irreeksifte jechuudha anaa miti bar ani akkanatti dhufetti nan simadhaan nan baafadhaan reebamuu siin qabu bargeet reebamuu hin qabu namni na reebuu hin qabu garuu maal gootaree tokko daakamaan bufuuf jetti hin dandeessu jedha ande dhiiraan reebaa joo haadha ijoollee lamaati baran haadha daa'imaati duddina citaadha biyyan baan ture namaa tokkollee hin qabu ani kan ittiin dhiira reebu isa dhugaa dubbachuuf arrabni yoo dubbate bar umnas akkasumatti baaftii miti arraba dubbachuun waan tokko ibsuudha malee jechuudha. Kanaaf isin akkamitti karoorsitanii kana haasoftan akkamitti karoorsitu jireenya keessan boroo akkamitti simattu anaa kana barreessitanii otoo isin ta'ee maal gootu otoo mucaa tokko harkiftee geessitee amma
namicha teerumte kana machi galtee eerumtee mucaa kalee rigii qabdu wayii too geessitee namichi kun dhaga'ee kootu gosh goobazii koo mana keessa si deemsisaa tumee uddool si garagalchee si babbaqabseet ibidda si guggubee gassi ari maana dhossite kalee diqaalaa keessiin jedhee kan isaa maaliidhaaf I don't know. Commenting keessa nagarramnaan video kana hojjedhe isiniin jedha yaadaaf gaafii qabdan ammallee naa barreessaa commentiin ana na boochisuu miti isiniifan boo'e bar wanta ofirratti hawwitaniif jechuudha. An rukutameera rakkoon qabu bakka rukutame akkaataa itti deemu maalatu beeka jechuudha. An obboleessi na kadhannaan hin dhiise malee kisi akkan jammare argitan birrii 4,200 baasan barreessuudha jechuudha. Garuu isin jireenya keessarratti kana awuu keessantu na dinqee jechuudha. Kanaaf xiqqoo mucaan rakkisaa yaada bal'aan qabadhee dhufeeyyuu akkasiin isiniin jedhaa nagaan oola.